karaa ittiin ofitti dhiyaachuu dandeenyu keessaa tokko yeroo calleensaa qabaachuudha. Yeroo caljechuu qabaachuudha. Ni tokkoffaa. Amma kan itti kaaste garuu kan hin jaalladheef maalidhaa? Self awareness qabaachuun ofitti dhiyaachuun lola kan kee hin taane akka itti lolleessu godha. Waan sin ilaallanne keessa akka itti hin galleessu godha. Si galee wanti hundumtuu kan kee miti. Waan hundumaatti hirmaachuu hin qabdu. Waan hundumaa keessa jiraachuu hin qabdu. Kanaafuu wantoota itti wajjiniin engagee gootuu wanta si wajjin wal qabatu duwwaa ta'a jechuudha. Yaadatu tokko tokko sin ilaallatan. Haasaan tokko tokko sin ilaallatu. Hojiin tokko tokko sin ilaallatu. Ajandaan tokko tokko sin ilaallatu. Si galee kanaafuu wanti hundumtuu enerjii barbaada beekta. Waan gootu hundumaatti enerjii baasta. Gaafa self aware taatu garuu enerjii kee qusachuudhaaf carraa bal'aa qabaatta maaliif hunda isaatti hirmaattu lola kan kee hin taane hin loltu. Si galee nama wajjin gaafa haasoftu wanta si jeequ wayii tokko argita. Wanta si jeequ sana gaafa argitu jalqabate rakkoon nama sanadha moo amala isaati? Rakkoon even amala nama sanaati moo haala eksternaalidha. Si galee namuma sana attaakii gochuudhaaf illee ariifattu. Hariiroo kee keessatti namatti mufattu yoo qabaatte rakkinichi nama sanadha moo haala eksternaaliitu jira. Self awareness hammuma qabaatte namoota kan biraas hubachuu jalqabda. Carraan namoota hubachuu keetii dabalaa deema. Kanaafuu I think enerjii keenya baay'ee lola kan keenya hin taane loluu irratti dabarsina. Wal'aansoo kan keenya hin taane baay'ee keessa jirra. Kanaafuu bu'aa self awareness an jaalladhu keessaa inni tokko lola akkati filattu si godha. Baatilii kee akkati filattu si godha.